Akka mooltan hordoftoota barii miidiyaa neetwoork oduu yeroo kanaaf qaboo isin dhageessisa anka oduu isin dhageessisu Abdulhakiim Ahmad amma oduu bal'inaan. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa torbee darbe jijjiirama mallaqaa biyya keessatti tahamuu qaba jechuudhaan ibsuun isaa ni yaadatama. Kunis osoo kanaan jiru guyyaa har'aa Pirezidaantiin Baankii Daldala Itiyoophiyaa kallattiidhaan hojiitti akka hiikamuuf diinagdeen yookaan immoo mallayni qophaa'uu isaatii fi hojiirra oolfamuu isaas ibsanii jiru. Mallayni haaroyni kun yeroo gabaabaa keessatti biyyattii guutuu keessa akka walgahus Pirezidaantiin Daldala Baankii Itiyoophiyaa ibsee jira. Gama kaaniin mallayni duraanii yeroo ammaa kana bifa kotorbaanditiin qabamaa jiraachuu isaatis ragaaleen garagaraa sooshaal miidiyaa hawaasarraa mul'achaa jiru. Kunis osoo kanaan jiru mootummaan naannoo Tigraay mallattoo fottoqiinsa yookaan immoo biyya walabummaa keenyaa labsanna jechuudhaan mallattoo magaalaa Maqalee keessatti agarsiisaa ooluun isaa ifoomee jira. Kun sodaa mallayni kun yoo jijjiirame kasaaraa guddatu nurra gaha jechuudhaan yeroo ammaa kana shororkaa garagaraa uumuuf tattaafachaa jiraachuun isaanis ifoome. Dinagdee biyyattii waggoottan 26 darbaniif gara Tigraayitti guuramaa ture waan kasaaraa keessaa isaan seensisuuf jecha yeroo ammaa kana biyya walabummaa keenyaa goonfanna yookaan immoo filannoo geggeeffannee jirra jechuudhaan suuraa naannoo Tigraay yookaan immoo suuraa kaartaa biyyattii agarsiisuudhaan shororkaa garagaraa uumaa akka jiranis mul'isaa jiru. Kun immoo kasaaraa mataa isaan irraan gaha malee mootummaa federaalaa irraa kasaaraan akka hin geennes biyyattii keessaa qondaalonni garagaraa ibsaa jiraachuu isaa argaa jirra. Oduu yeroo kanaaf qabnus kanuma waan hordoftaniif hoffolaa isiniin jennaa hanga oduu birootiin walitti deebinutti nagaan nu tura.